biyya wasiira Yusuf Adam Bookaa jedhaniini baatii takka kopheen irra dhumte. Waan kana raawwachuuf. Edaa inni achi hin jiru biyya alaa deeme akkasitti gaa ni dhufee gaafa dhufe waa waajibaatiin deema waan dhugaadha kan uummanni keenya illee itti haajamu nullee dalagaan teenya illee nu laaftu taate akkamitti intalti tun alatti na dhoowwiti jeetan lolaan beekati gaanne maal qabda jemma waraqaan katabee deemanii ittiin nin agarsiise agarsiifnaan afaan kun biyya Soomaalillee ni dubbattiin isinillee ni beeytani ammoo biduun afaan raadiyoo fi afaan akkaataa biraatilleedhaan namaan ummataaf hin dabru duuba afaan kana nu seensisaan jee reediyoo keessaa seenu jennaan yoo namni seensifne Itoophiyaan nu himattii jee nu himatti afaan dubbii teenya harka afaan Oromoodha bal'aadha nu himattii jennaan isin himattuun jeen afaan kan nu seensisa ni dubbanna insha Allah waan barbaachisu duuba akkasitti afaan kana nu seensisan ittiin dubbattan waan animmoo waan quraanati waan diinii fi amantiiti fi taariikha fi afaanii kanan qabara namni biraa waan biraati. Egaa reediyoo san keessatti waan baay'ee hojjettaniirtan. Mee wanni achitti dabarsitan yaadattu faarullee ni dabarsitu ture walaloo ni dabarsitu ture waan gabaabaa isaa. Akkuma reefus hin jee walaloonan dura dabarse yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagayaa maqaa fi afaan waan akkana jiruuf maali maqaa gosaa dhiisaa kadhii argame isa dur qabadhaa akkaan barame Oromoo jechuudha. Oromoo jechuu qabadhaadha. Saniif hin jedhee. Inni biraa immoo kan obbo Ibraahim kaasanii raadiyoon sun cufamuu isaatitti maaltu isinitti dhagame yeroo sangaa jalqabamee ture ergasiin cufamee maaltu isinitti dhagame yaada jedhu. Hedduu wanni nutti dhagame gaa waan gartee qalbii nu cabsaate haa ta'u dawlan Itoophiyaadha hoggaa sun cufamu Hararitti raadiyoo bante kanaatu bakka bu'ee jiru eegan ganoota hanganumti eeganuu argame alhamdulillah galatan galfadha. Itti dhiistan. Mee doktar seenaa keessan keessatti waan tokko tokko hoggaan laalu jecha tokkon arge. Hayya. Nama suuta deemuu qoreen suuta waraantii gorsa jedhuun argadhee hin irraanfadhu jettanii barreessaniirtan. Eenyurraa argattan gorsa kana jecha kana? Gorsa kana namni beektaa aqillee namuma aqlii qabuu fi nama hikmaa qabullee yoo argan dhiisurmaa waa fudhata. Haakiyyan kiyya haati abbaa kiyyaa damiina jabaadha. Nama suuta deemu qoreen suuta waraantii nu gorsan. Jarjaruun balaarra nama buusaa. Ayyemee gaa bilbila fuunee itti deebinaa. Kun hello. Hello. Akkam jirtan? Ana eettanii. Eenyu jennu? Gaariidha. Saawwa masana Abdulqaadir Zubee Dhaara. Mee Dr. Muhammad Rashaad waliin haasa'aa. Okay, hello Dr. هاي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين يا رب آمين. وين ولا ما سنجابة داريرو. هاي ولا هيا. لمن؟ كبي أفان أورمو. هيا. إذن بريسو خيسا نمني الدون وبنوك وما نجيب جرا. هيا هيا. وآخر رتي بدينا نوضو إنتني ريفو اللي الدون مستنوسون وكين. أتو آخر برانو رابا قرطن.
kan odoo hin ta'e bal'inaan isin barreessuu keessan sirriitti hubannee namni illee akka gaarii hubatee qoodoo walii kaa'uun takka dhufte taata. Kalameessa amma maalirra jirtanii jireenyi keessan maal fakkaata? Jireenyi biyyattii amma biyya eega deebitan kana maal fakkaata? Wanni sirrii jirtan fayyaan keessan maal fakkaatti? Rabbi umrii dheertu isin yaafannu. Amiin. Isin seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf uummata Oromootiif seenaa lubbuu qabdu seenaan gabarte tabarrooteni seenaa dubbachuu dandeessu seenaa lubbuu qabdu Oromoodhaaf isin seenaadha seenaa hambaa guddoodha jiraadha umrii dheertu isin yaafannu rabbi fayyaa isin yaafannu galatoomaa jedhan. Amiin. Ayyaayee obbo Hasan Abdulqaadir baay'ee isin galateeffannaa Dirredawaa irraa nu bilbiltanii ulfaadhaa gaafilee keessaniif deebii eeggadhaa. Gaa Dooktar Hasan obbo Hasan Abdulqaadir qubee afaan Oromootiin barreessuu isintu jalqabee duraan akkasitti sirriitti hin beekamu ture nuun jedhanii gaa sirriitti nu kaasadhaa yaada jedhu. Mee qubee afaan Oromoo kana gaa barumsa ittiin hin baratamu barumsa afaan Oromoo illee biyya Misir keessatti hin barsiifna hin baranna jennaan qubeen qabu jennaan hin jalqabee jettan. Achiin booda qubee kanaan akkamitti jalqabdame? Akkasuma warri Azhar warri yuunivarsiitiin Azhar biyya Somaalitti si ergina eegaatiin waan waxaniyyaadhaa kana hedduu waan biyyummaadhaa qabaatte nama akka keetii kana bakka nama keenya erginu nama akka keetii kana silaa erguu gaarii jedhanii na ergan achitti. Somaalitti? Mirqaanan qaba gaafa sani jabaa wajjin dalagaa waan hedduudhaan biyyarraa hin dhufee izni naa godhaa jeen. Na hayyamaa jettanii? Laakiin yoo dawlaa alaatiin wajja dalaydu siin hayyamnu jaan. Nan dhiise san warra Misraa san nan dhiise. Achiin gaa afaan dura durso afaan Oromoodhatiin jalqabe. Biyya Oromoo keessatti afaan kun afaan jabaadha. Dalagallee nuu laafisa nuu seensisaa jeeni akka reefu je'ee eehaman faaruu afaanii fi ammoo uummanni kun yaa ilmaan Oromoo dubbiituu dhagaya maqaa fi afaaniin harka tokko ta'a jechaa achirraa hin kaase. Duuba akkatti gaa uummanni afaan keenya kun Sheekh Abubakriitis nan arka. Taanillee nan arka. Tamni ammoo wanni afaan keenya kanaa tolu wanni dafee biyya wal gayu afaan laatiniitiin barreessu. Maaliif afaan kana Itoophiyaallee ni baratti yuunivarsiitii keessatti ni baratan. Sanii gaditti illee ni baratan beekamaadha kun. Kanaaf jecha afaan kanaan yaaddaniituma hojjetanii yaaddadhee hojjedhe. Kanaaf mee gaafin isaa kabiraa amma maalirra jirtu jireenyi keessan fayyaan keessan akkamii yaada jedhu uummanni martuun barbaada waan ta'eef mee fayyaan keessan maal fakkaata jiruun keessan akkamii? Fayyaan tiyya biyya tiyya keessan jira namni biyya fi keessa jiru odoo du'elleedha biyya fi gabbisa dachi biyya fi gabbisa kana waan haala kiyya kan keessa jiru hedduun inni waa nan gammachiisu laakiin na gammachiisa ammas biyya kiyya keessan jira tanaaf jecha jiruun nama keessa jiru kunoo qilleensi na dha'ee miilli kiyya lamaan illee lafanaan dhaabbatu waan akkanaa kanaaf jecha numan sabbara hanga rabbiin jiraachisanan jiraadha. Laakiin kitaaba tokko qofan kan hanga ammaan tolchin jira qarni Ifriiqiyaa kajuu kitaaba qarni Ifriiqiyaa kajuu nama Almaaniyaatti tolche inni ummata Somaaliitii fi ummanni Oromoo afar sadeen kun ummata tokko abbaan isaanillee tokko yoo wal tayan malee waan isaanii hin toltu jee kitaaba takka kitaaba san hin tolchine amma san fa'an tolchuu sirraa deema. Nayyee egaa mee ammallee
yeroo tokko dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa badhaasa tokko isin kennee jira. Seenaa isin dabarsitan hojii isin hojjettan kana jechaadha. Mee isa seenaan sun akkam ture kan jedhu laallee as deebinaa. Mee isa haa daawwannu. Koreen badhaasaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa aadaa seenaa fi duudhaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan nama hojii guddaa hojjetanii fi keessumattiyyuu afaan Oromootti rakkoo cimaa kan ture qubee ittiin barreessan irratti xiyyeeffannaa guddaa kennuudhaan namoota hojii hojjetan lama akka badhaafamanii fi hamma yoonaatti seenaa isaanii calalaa tureera. Ogeeyyiin afaaniif seenaa biyyoota alaatii dhufanii biyya isaan yommuu sana qubee afaan Oromootiif ta'u qorachaa turanitti hojii isaanii argan dooktarummaa kabajaa kennanii fi deeman isaanumti. Dooktar Muhammad Rashad kana duwwaa miti quraanas afaan Oromootti kan hiru Dooktar Muhammad Rashad. Ayyee egaa badhaasni kun bara 2003 dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa namoota aartii fi afaan Oromoo guddisuu irratti tattaaffii adda addaa taasisan kan badhaase. Mee badhaasa kana argachuu keessaniif yeroo sanitti maaltu isinitti dhagahame mee? Ani gaafa san as hin jiru onnan jira ilma kiyyaatu dhaqee naa fuudhe gammachuu guddoo na dhagahame. Maaliif wanni akkanaa kun gurra naggooti. Dalagaatii qofa guddisoo don ta'in gurra naggoote akkam du'ulleen qalbii takkaan du'u takkaan immoo namni biralleen isaaf akkas godhanii Rashaadiif akkas godhanii jedhee namni biralleen akka gammatu sun waanuma akka hojiitti illee tattaafatu. Akka eewa hanga sanni qaambeeyna hanga san nan fedha nan gammada sanirra nan gammada rabbi dawlata rabbi haa jiraachisu rabbi ammallee haa jabeessu ol haa deemtun jedha. Ayyee mee xumura irratti gaa namoonni hunduu dhaga'uu barbaada. Dooktarummaa kana akkamitti argattan eessaarraa argattan mee? Biyya Somaaleetti afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo tokko jechaan namni akaadimiyaa uluum jechaan dalagaa afaan tokkummaa afaan Somaaleetii fi afaan Oromoo qorattan. San akkas katabee warri faranjii dhufee ni ilaalee warri ummata Oromoo kana beekuu fi Somaalee fi NFD dha biyya tana hunda warra taa'u akkasii doktorri biisan taa'u dhufanii laalanii nusxaa takka fudhatanii haqa godhata doktorummaa haqa godhata jedhani. Wanni isin barreessitan wanni isin hojjettan sun wanni isin qorattan suni sadarkaa doktorummaa isinii kennisiisuu ni gaha jedhamee itti amanamee isinii kenname jechaadha. Kenname. Egaa reefullee obbo Hasan Abdulqaadir akka kaasanitti seenaa dhaabbataadha seenaa lubbuu qabu isinii. Namni seenaa barreessee lafa kaa'ee faadabra isin seenaa lubbuu qabu lafa keeftanii dabartanii yaada jedhu kun egaa namni ittuma deemaa in fooyyessaa ammallee kitaaba wayii barreessuuf hin deemaa sirreessan jiraa jettanii kunis gaa seenaa lubbuu qabu lafa gootanii egaa dhaloonni keessanis akkasumatti itti fufeetti itti deemaa egaa Dooktar Muhammad Rashad mee xumura irratti wanni akka ergaatitti akka gorsaatitti uummata Oromooti dabarsitan jira. Uummanni Oromoodhaa beekamaadha. Ifillee beekanii namni silaa beeke ifiifis akka gaariitti if beekanii beekumsa isaaniitti dalagatu jiraachuu akka dhalaan isaanii dhiirti isaanii akka dalaganii biyya isaanii guddisan afaan isaanii guddaadha namu arge amma dalagaan isaanii guddoo ta'uu qabdi. Ta'an ganuman dhaamaaf bakka jiranii dalagaan isaanii haa guddattu. Wanni na gammachiisu afaan Oromoo kun karaa hundaan
dhagaamee ol deemuudhaan fedhaan karaa hundaan karaa taariikhatiin haa ta'u karaa biraatiin haa ta'u akka namuu dhagayee itti dalagu ani immoo dalagaan tiyya qoftiin nama hundaa waliin geessu silaa namni hundi karaa kanaan dammaqee keessattuu warri ala bahe waan afaanii kana jabaatanii akkasitti waan afaan isaanii gabbisuun biyya isaanitti ol deebi'u gaafa ala jiran waan ummata isaanii gabbisu dalagu yoggaa ol deebi'an san gargaarsa biyyaafis gargaarsaanii ammallee nama hundaaf gargaarsa ta'anii waliin hojjetanii waliin dalaganii waliin guddatan kanaan dhaaman. Yeega Dr. Muhammad Rashaad Abdullee seenaa keessan keessatti gahamma kitaabota 23 barreessitanii jirtanii kitaabota sangaa amma yeroo keenyafis addaan babaasuu hin dandeenyu wantoota baay'eedha weebsaayitiis qabdu kanarraa gaa ummanni Oromoo biyya keessa fi biyya alaa jiranis achirraa waan adda addaa argachuu danda'u. Egaa istuudiyoo keenyatti nu argamtanii yaada kana fakkaatu nu kennitanii ummataafillee gorsa ergaa nu dabarsuu keessanii fi maqaa daawwattoota televezyiinii Oromiyaatiif akkasumas immoo maqaa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiin baay'een isin galateeffadha galatoomaa ulfaadha hin jedhagaa. Wallahi isinillee ulfaadhaadha waan asitti na yaamtanii kana ummata Oromootiif dirree na baaftan gammachuu guddoon na dhaga'ama. Daawwattoota